ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የእግዚአብሔር ልጆች የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታታዮች በሙሉ ዓለም ላይ ያላችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ማለት ይፈልጋለሁ። እንደውም የአቲናፍ ቱቢ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እግዚአብሔር የኛ ብሎ እንደተወለደ መቼም በአመቱ ሳይሆን ሁሌም መርሳት የሌለብን ራሱን ወርዶ የማይመች ቦታ ተወልዶ ለኛ ሰላም የሰጠኝ ለኛ ብሎ እንደተወለደ ለኛ ብሎ እንደመጣ በዛውም ደግሞ የኛ ለመዳን ብሎ እንደሞተ ከሞትም ተነስቶ ደግሞ የቀኝ እጅ አብ እንዳለ ተመልሶም እንደሚመጣ ለእርቅ የመጣ አሁን ደግሞ ለፍርድ የሚመጣ እግዚአብሔራችን ሁሌም መርሳት የሌለብን መሆኑን ሁላችንም እናውቃለን እና በአመቱ ሳይሆን ሁሌም በደቂቃ ሳይሆን ሁሌም በሰከንድ ውስጥ መርሳት የሌለብን ይሄንን ነው እና እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር መጥቶ የተላከበትን ሁሉ ፈጽሞ እኛም ደግሞ ዝም ብለን አይደለም የመጣ ነው እና በዚህ ወደዚህ ምድር የመጣን አላማችን ሰርተን እንድንሄድ እግዚአብሔር እርዳንና ወዳችኋለሁ። ሀሳባችሁ ይፈልጋሉ። ወዳችኋለሁ። ሁላችሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያረጋችሁ አበረታቱኝ። ኮሜንትም ጻፉልኝ። አስተያየታችሁ ይፈልጋሉ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ተባረኩልኝ። አሸማ ጅረጅርቱ ማቲ ዋቀዮ hundumti keessan hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessanuu baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e hundi keessan baga geessan baga geenye isiniin jechuun barbaada. Hundi keessanuu galatoomaa akkasuma obboloonni hordoftoonni koo maatiin ati anaaftu baga ittiin isin ga'e baga geessan isiniin jedha. Egaa gooftaa isanuuf jedhee dhalate, isanuuf jedhee gad of deebise, isanuuf jedhee dallaa horii keessatti dhalate. Yeroo hundumaa waggaa waggaa yaadanna osoo hin taane yeroo hundumaa kan nuti yaadannu nuuf jedhee gad of deebisuusaa, nuuf jedhee dhalachuusaa, nuuf jedhee lubbuu isaa laachuu akkasuma nuuf jireenya laachuuf jedhee lubbuu isaa dabarsee kan nuuf kenne du'ee du'a mo'ee kan ka'e mirga abbaa kan jiru deebi'ee kan dhufu Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa dagachuu kan nuti hin qabne daqiiqaa miti sekendii keessatti illee dagachuu kan nuti hin qabne malee waggaa waggaatti qofa kan nuti yaadannu miti. Yeroo hundumaa nu faana kan jiru, yeroo hundumaa keessa keenya kan jiru, fayyisuunsaa yeroo hundumaa kan nutti dhaga'amu Yesuus Kiristoos beeknee isa eeggachaa hojii inni fakkeenya nuuf ta'e nutis hojjennee darbuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru isiniin jedhaa. Eebbifamaa gooftaan koo isin haa eebbisu. Egaa yuutuubii koo sabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan akkasuma yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uudhaan na jajjabeessuu akka hin daganne asumaan jaalala waaqayyootiin ani isin gaafadha. Irra deebiidhaan baga geessanii baga geenye macaafa qulqulluu keessaa lafa tokkoon isinii dubbisa. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kan jiru waliin dubbifanna. Akkas jedha, ergamaa waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni suuraa gonfichaas naannoo isaaniitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikinni isaa immoo kan mucaa wayyaan ittiin maramee siree horiin keessa nyaatu irra ciisu in argitu isaaniin jedhee jedha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa Yesuus Kiristoos nuuf jechadha kan inni gad of deebisee dallaa horii keessatti dhalate. Fayyisaa keenya fayyisaa ta'e osoo jiru kabajni osoo isaaf malu gadi kan of deebiseef nuuf jecha nuuf jireenya laachuuf nuuf fakkeenya ta'uudhaaf isa dhufe goofticha ulfinaa kana isa eeggachuu yeroo hundumaayyuu carraa arganne kamitti hojii hojjennu kamitti gaarummaa Yesuus Kiristoos dubbachuu tola isaaf araara isaa dubbachuu akka dandeenyu waan fayyadamnu kamiinuu hojii gaarii waaqayyoo fakkeenya nu ta'e hojjennee dhalootaaf fakkeenya taanee
amma dhumaatti dhaabbannee gonficha ulfinaa isa guyyaa dhumaa sana argachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo hundumaa hin dagatinaa. Isa nuuf jedhee dhalate, isa nuuf jedhee du'ee du'aa ka'e mirga abbaa kan jiru irra deebiidhaan deebi'ee kan dhufu jalqaba araaraaf kan dhufe amma immoo firdiif kan dhufu Kiristoos Yesuusiin dagachuu hin qabnu. Waggaan osoo hin taane sekendii keessatti illee Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa. Irra deebiidhaan mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu akka hin daganne na jajjabeessaa. Guddaa baay'ee sin jaalladha, sinan kabajaa. Eebbifamaa isiniin jedhaa. Ayyaana gaarii isiniif